taatee du'aan darbuu hayaat irratti mucaa wayii seenaa wayii dubbatee lafa kaa'e. Wallaahi subhaanallah rabbii kee nuti garuu ebalutu ejjennee garuu mucaan sun ijoollee Yaman keessaa gaafa guyyaa hayaat awwaalamtu gaafsa yeroo awwaalu waa hedduu nu mudatti jedha. Waa hedduu argine jedha. Yuutubaroonni Yaman yuutubaroota hangafa Oromooti jechuudha. Isaan keessaa nama muraasatu warroota reef dhufaa jiran qofatu xiqqoo isii viidiyoo waraabe. Saniin achi ijoolleen takka viidiyoo waraabne. Mucaan suni waatu nu mudate, waan guddaa nu mudate jedhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan hundumti keessanuu akkam jirtu, nagaa keessanii, fayyaa keessanii. Asumaan obboleettii teenna rabbiin rahmata isii haa godhu, rabbiin jaallatame isii haa gammachiisa. Akkuma beekamu obboleessi keenya tokkotu maal jedhee guyyaa hayaat awwaallu guyyaa san waa hedduu nu mudatee waa hedduu argine jedhe. Waa hedduu arguun waa hedduu nu mudachuun sun maali? Yoo kan jettan taate yuutubaroonni Yaman hangafa yuutubaroota Oromooti. Isaan keessaa namoota muraasatu viidiyoo waraabe. Wallaahi waa hedduu taasifamne jedhe. Waa hedduu argine jedhe. Ilma namaa kana mataallee argine jedhe. Namni hayaati fi dhukkubsate hin jiru. Mucaan suni maal jedhe? Wallaahi akka abdii, akka Sa'idoo, akka Hajjii, akka Ebal, akka Mustafaa. Ijoolleen sun gubannaa hayaati gubatan. Wallaahi namni tokkichi bilbila ol fuune jedhe mucaan sun. Namni keenya garuu nuti mootu warri fagoorraa warri sagalee isii bichaa dhageenye hayaata jennee suuraa isii bichaa argine viidiyoo isii bitaa mirgatti maxxanse. Wallaahi mucaan sun ijoollee san achi keessatti namni tokko ijoolleen sun jedhe tokkoon isaa gadda ofii dabarfatu alatti namni tokko bilbila keessa hin kaa'anne jedhe. Kuni maal agarsiisa? Obboleeyyan kiyya kuni wallaahi mucattiin sun hayaat kichuu jette. Hayaat dhuftee jette. Hayaat akkuma beektan hayaat waa hedduu nutti mul'iftee jette. Tokkoffaa jaalala islaamummaa ofiitti qabdu. Hayaat jechuun wallaahi jarjartee maaliif obboleen kiyya baay'ee karaa nama nyaata. Rabbiin rahmata isii haa godhu. Nuti immoo rabbiin nu haa qajeelchu. Nuti qajeellarra hin jirru. Ijoollee meeqa kamtu hamma ammaatitti gadda isiitiif tokkoffaa mukaanus akkasuma abbaa manaa isii akka Roosaa, akka Guulanii, akka Waayifaayi fi jaalalaa mucaa sun firoomsaa Muktaar namni tokko viidiyoo gabbee maaliif hojjetuu didee gadda. Isaan mana isaanitti gaddaan dabarsaa. Namoonni tokko maaliif irraa dubbachuu didan jedha. Wallaalaniiti miti. Otoo beekani. Mucattii tana bitaa mirgaa olii gadi oofaa jira jechuudha. Warra akka kennaa cuuceen. Warri waan takka hin beekne, warri sammuu hin dalagne. Nuti sammuu nun dalagu dhibbumaan dhibbatte jechuudha. Olii gadi oofaa jirra. Suuraa isii olii gadi oofaa jirra. Viidiyoo isii qullaa olii gadi oofaa jirra. Intala muslimaa takka irratti gaafa sana otoo isin hin awwaalamin jedhan
otoo isin rawaalan viidiyoo san nu qoosaa jedhan. Viidiyoo namni viidiyoo erga viyuu irratti argate abbaatan hin kaasu. Abbaa fedhe uute. Maaliif viidiyoon sun tasa harkaa bahe, miliqee harkaa bahe, erga bahe namni viyuu erga ittiin argate anas utuu taate hin kaasu akkasuma jechuudha. Boru hintuunaan beeknu har'a nyaannaa har'a maal jenna. Obboleessa keenya ka hidhamee dararamaa tumaa jira. Harki ilmi namaa kun wallaahi asii akkitti ilmi namaa kun yaadu bichaan ani hin beeku. Akkitti inni yaadu. Mucaa daa'ima kechuu yoo ati haatu yoo balle isa itti gaafatama. Wallaahi ani jirma addunyaa kun bar nama jibbisiisaa deemte adda ooltee bultu. Wallaahi nama jibbisiisaa deemte obboleeyyan kee. Baay'ee namatti dhagama. Haalli jiru addunyaa kun baay'ee nama jibbisiisa. Maaliif rabbumaan keeriyaata waan hundumaa keessatti waan gaarii argaan jiru. Waanuma keerii takka argaan jiru. Bakka waan nuti arginu waanuma keessa keenya madeessu. Waanuma keessa keenya miidhamu. Namni keenya garaa walii raafuun beeku. Walitti jabaachuu malee. Kuni baay'ee namatti dhagama. Wallaahi baay'ee namatti dhagama. Baay'ee nama jibbisiisa. Haalli kun jechuudha. Haalli amma keessa jiru kun baay'ee ulfaataadha. Rabbiin nu haa laaffisu. Rabbiin yaadaa muraada keenya nu haa guutu. Kanaaf isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Hamuma dandeenye keerii yaadu. Hamuma dandeenye wal bira dhaabbachuu. Hamuma dandeenye wal gorfachuu. Haa jabaannu. Hamarraa namatti daba yaadu dhiibsu. Haa jabaannee haa wal jabeessinu. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya. Duuti karaa kennaa akka itti doonuun beeknu. Wala duuti karaa kenna. Maaliif akkitti bahan hin beekan. Yeroo biyyaan deemnu tokko waa godhachuuf deemna. Kanaaf wallaahi obboleeyyan kiyya wallaahi haasofni illee harka badee jira jechuudha. Anuma harka bade. Rabbi waan hunda keessatti gaarii nu haa dubbachiisu. Isin jechuu barbaada obboleetti deemna. Hayaat Rabbiin jannata firdawsiin si haa gammachiisu. Rabbiin si haa araaramu. Isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naan tura.